Manni maree magaalaa Finfinnee sadaffaan yaa'ii idilee tokkoffaa bara hojii arfaffaa guyyaa har'aa geggeesseera. Yaa'ii mana marichaanis miseensota mana marichaarraa yaanniif gaaffiin adda addaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeef ka'uun deebiin itti kennameera. Gaaffilee miseensota kanneen irraa ka'an keessaa dhimmi kaffaltii beenyaa lafaa qonnaan bultootaa qajeelfama fooyyeen beenyaa fooyya'aa yericha madaalu qonnaan bulaaf kaffaluuf murteeffame maaliif hojiirra hin oolle kaartaan abbaa qabeenyummaa yookaan abbaa qabiyyee isaanii mirkaneessu kennamee xumuramuu dhabuun isaa hojimaata gaarii irratti gufuu ta'aa waan jiruuf kun akkamiin ilaalamaa kan jedhu isa tokko ture. የአርሶ አደር የካሳ አከፋፈል በሚመለከት ከዚህ ቀደም የከተማው ካቢኔ ቤኛ ቆናን ቡላፍ ከንፈለም ወሊን ወልቀበቴ ከነዱራ መኒ መሬ ካቢኔ መጋለቲ ቀጀልፈማ ከፈልቲ ፎየሱ ኢሳ ኢብሴ ቱሬ ታውስ ሀጋማ ቤኛን ቆናን ቡላፍ ከንፈለማ ከንጅሩ ቀጀልፈማ ዱራን ዋን ተኤፍ ቀጀልፈምኒ ከፈልቲ ቤኛ ለፋ ፎየ ማሊፍ ሆጂርረ hin oolle kaartaan abbaa qabeenyummaa lafaa qonnaan bulaaf kennamee xumuramuu dadhabuun isaa hojimaata badaaf karaa kan saaqu waan ta'eef kun maaliif hin sirratu? መልካም አስተዳደር ችግር ሆኗል። ይህስ መቼ ነው የሚጠናቀቀው የሚለውን ጥያቄ ለማቅረብ ነው። kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee beenyaa qonnaan bulaaf malu kaffaluun walqabatee gaaffii ka'eef hojiin adda baasuu bal'aa waan barbaachisuu fi sirnaan qoratamuu waan qabuuf hojii adda baasuu hojjetamaa tureera jedhaniiru. መዘጋት ያለበትም አጀንዳ ነው። ባለፈው ዓመት ለምክር ቤቱ እንዳቀረብ ነው dhimmi kun dhimma cufamuu qabudha. Bara darbe mana mareef akkuma dhiyeessine qulqulleessaa turre qulqulleessinee xumurree eenyu qonnaan bulaan dhugaan lafichatti fayyadamaa kan ture karaa seeraan alaan lafa isaarraa ka'uun komii kan dhiyeeffate eenyu jennee irratti hundaa'uun qulqulleessaa turre kanneen komii qaban hin tursine jechuudha. Bakkeewwan adda addaattis baasuun hawaasni walii isaa waan beekuuf akka yaada itti kennu taasisnee turre. Amma hojii adda baasuu hojjechaa turreen bara kana 9,000 kan ta'an qulqulleessinee xumurreerra. Warra keessummeessine keessaas kanneen komiin irratti ka'an deebisnee sirreessineerra. ካስተናገርናቸው በኋላ ይዘን መልሰን አጥርተን ትክክል ያልሆነና መረጃ ያዛባንን አስተካክለናል። Rakuma 2017 galmee 9,000 qulqullaaniif beenyaan kan kennamu yoo ta'u mana hojii mootummaa keessa taa'uun daldalaa waliin waliigaltee uumanii hojimaata badaa adda addaa kanneen raawwatan waan jiraniif kanas adda baasuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. በ2017 መወሰን ያለባቸው ጠርተው የቀረቡ 9,000ዎቹን እንጨርሳለን። bara 2017 murtaa'uu kan qaban kan qulqullaan 9,000 ni xumurra. Hafeera kan jedhaman akka hin hafneef ammoo guutumaan guututti adeemsarra kan jiran ni ilaalla. Garuu mana hojii mootummaa keessa taa'anii daldaltoota waliin walii galuun maqaa qonnaan bulaan fayyadamuun hojii waliin dhahuu adda addaa raawwatan hojii adda baasuu cinatti qofaatti hojjechaa jirra. እነኝን ደግሞ ለማጥራት ራሱን የቻለ ለብቻ ይዘናል። beenyaan walqabatee qajeelfama fooyyessuun qonnaan bulaaf beenyaa lafaa yerichaan wal madaalu kennaa jirra. Qajeelfama duraan hojjechaa kan jiran yoo jiraatan hordofuun kan sirreessinu ta'as jedhaniiru. ካሳን በተመለከተ የምክር ቤት አባል እንዳነሱት qabeenyaan walqabatee akkuma miseensonni mana marichaa kaasan qajeelfama isaa fooyyessinee jirra. Akkuma bu'uuraalee misoomaa biroo fi beenyaa lafaa kaffaluu kan qonnaan bulaas beenyaa yerichaan wal madaalu kaffaluuf qajeelfama fooyyee ammaan beekutti hojiirra oolchaa jirra. Qajeelfamicha cinatti dhiisuun kanneen qajeelfama duraan hojjechaa jiran yoo jiraatan eeruu nuuf haa kennamu. Wantoota sirrachuu qaban ni sirreessina. Walumaa galatti dhimma kana guutumaan guutuutti xumuruuf hojjechaa jirra. ይሄንን አጀንዳም ለመዝጋት እየሰራን ያለ ነው።